akkuma argitanii akkuma sirriitti argitan viidiyoo Amuu family dhukubaa mana yaalaa jirti ani viidiyoo isii ganama kana argee viidiyoon Amuu baay'ee dhukkuba akkana jedhanitti viidiyoo irratti sagalee dhage gaafa bilbilee gaafa dhummootuyyuu Amuun humaan jettuu xiqqoo isheen dhukkuba hospitaala Haayile Maariyaam jirti jedhanii inshallah rabbiin isii haa afiyyuu du'aa godhaa fi assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kun jirtu nagaa keessan fayyaa keessanii jecha obboleettii kenna Amuu family ani video isii ganama kanan arge kamaxxanfame garuu yeroo laalu video lammaffaatu gadhiifama Amuun dhukkubee hospitaala jirti maal jedhamee odeessama jechuudha Amuu family nama miskiina nama gaariidha bakkuma jirtanitti du'aa godhaafi maaliif mucaan sun mucaa waa'ee miskiina turte Suudii keessa nama ture kaleedha gaafan arguu qaamni isii dhidhiitaadha inshallah yero ishe biraa naqe video isini waraabe isini gadhiisa bakkuma jirtani du'aa godhaafi rabbiin isii bira haa jiraatu kaani mee bira ga'e video isini waraaba